biyya ormaateettanii biyya keessatti yookaan ammoo biyyuma keessateettanii hojii ji'atti qarshii 40 hamma 60 irraa argachuu dandeettan isin biraan gaa guyyaarraa. Biraam jedhama Oroon yeroo jalqabaati gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Oduma odeeffannoo kanatti hin seenne isin suma dhageeffachuutti hin seenne viidiyoo kana like godhaatiin jalqaba odeeffannoon kun akka isinitti tolu akka jaalattan ammoo abdii qaba. Egaa YouTube channel kanarratti wantoota jireenya keenya keessatti nu barbaachisan keessattuu maal hojjechuu akka dandeettani hojii hojjechuu barbaadan sana ammoo qarshii hammamiitiin akka jalqabuu dandeettani qarshii qofa miti akkamitti akka jalqabuu dandeettani namoota hojii kanarratti hirmaatan akkasumas mootuyyuu yeroo kana namoota hojjechuudhaaf karoora qaban hedduu isaa gaafadhee odeeffannoo akkana kan isin biraan ga'u jechuudha. Kana horsiisa lukkuu irratti qarshii hammamiin akka horsiisuu dandeenyu tokko si akkamitti akka gatii meeqaan akka bituu dandeenyu bu'aan isaa ammoo maal akka fakkaatu akkasumas akkamitti akka horsiisuu dandeettan tokko isaa guyyaa har'aa ogeessa horsiisa lukkuu gaafadhee odeeffannoo achirraa argadhe guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee jira. Kanaaf kallattii mangara odeeffannoo kanatti yoo isin dabarse yeroo darbe isin biraan gahee jira kennaaf waggaa tokko dura odeeffannoo lukkuu horsiisuu irratti hojii kana immoo hojii ofii kootisii kana durarra hirmaadhee beeku namoonni naannoo kiyyatti argaman namoonni baay'een isirra hirmaatanii bu'aa hedduu kanarraa argatanis jiru akkasumas immoo namoonni kassaranis jiru. Kuni akkaataa hojii maataa abbichaati jechuudha. Kanaaf lukkuu horsiisuun maal fakkaata jalqaba irratti akkamitti horsiisuu dandeenya kan jedhurra yoo isin kaase lukkuu tokko horsiisuu fi lukkuu akkaataa lamaa sadii hin jira. Tokko lukkuu kan fooniis jira. Fakkeenyaaf lukkuu kormaa binnee horsiifnee yookaan immoo binnee erga nyaachifnee booda yeroo isaan gurgurree gatii itti gurguran irraa waan bu'aa argannudha. Kan alatti immoo lukkuu kallee buusanii binnee kan isaan xixiqqoo ta'an kan kallee buusuu hin jalqabne yookaan immoo kan kallee buusaa jiran binnee kallee isaanii san irraa bu'aa argannudha. Kanama akkamitti hojjechuu dandeenya kan jiru tokko isin biraan gaha. Fakkeenyaaf lukkuu buusuu jalqabe tokko bituu yoo barbaadan tokko isin qarshii 750 kan nama gurguraa jirtu guyyaa har'aa dhaqee kan gaafadhe jechaadha. Qarshii 750 kan kallee buusuu jalqabe har'a bittee hin galtam bura immoo kallee isaa jalaa gurgurachuu kan dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf lukkuu kana lukkuu 400 yoo horsiifne yookaan immoo lukkuu 500 yoo horsiifne ji'atti qarshii hammam irraa argachuu dandeenya. Baasii isaa immoo hammamitti baafna bu'aa qabu hin qabu kan jedhus herreega isaa hojjadhee waan gaafadhe irraa qabadhe isin dhufee jira. Fakkeenyaaf lukkuu 500 bituu yoo barbaanne tokko si qarshii 750 isiniin jedhee jira. Isii 500 bituu barbaanne immoo qarshii 375. Lukkuu kana horsiisuu kan dandeenyu tokko lafuma irratti akkaataa lama horsiisuu dandeenya. Tokko mala ammayyaa ta'een akkuma suuraa irraa argaa jirtan kana mana akkanaa kana ijaarsiftan hojjisiiftanii as keessatti horsiisuu dandeettan. Kana gochuu kan dandeenyamu lukkuu muraasa yoo ta'e qofaadha. Namoonni lukkuu 400 500 namoota hamma 1000 horsiisantu jira. Namoonni akkanaa kun ammoo lafuma irratti akkuma mana looniif ijaaruu sanatti ijaarree achi keessatti horsiisuu kan dandeenyu jechaadha. Mala ammayyaa ta'een isa kan gochuu dandeenyu mana sanaa fi qarshii 10,000 hamma 8,000 caalaan hin gaafatu jalesa qorqorroodhaan girgiddaa isaa jechaadha. Ruufii gubbaas qorqorroodhaan kan ijaaru. Akkaataa kanatti yoo ijaartanii lafarraa girgiddaa isaa ol ijaartanii meetirri 2 ruufii fi girgiddaa keessan jidduu yoo jiru kan immoo xaaraa gubbaaf girgiddaa jidduu meetira tokko hamma meetira tokko saantii 50 yookaan hamma meetira tokko qilleensi akka galuuf gubbaa isaa hamma olii cufuu hin qabdani. Iddoo banaa gootan sana irra immoo shiboo qilleensi keessa galu jira akka suuraa irratti argaa jirtan kana shiboo kana fayyadamtanii qilleensi akka seenuuf gochuudha. Inni itti aanu immoo gubbaa isaa tasas ta'ee qorqorroon uraa kan qabaanne yoo uraa qabaatan immoo jiini ni gala jiidhinsi yoo gale immoo haaluma salphaan isin jalaa hubuu danda'a wantoota akkasiin eeggachuudha. Lammaffaa immoo lafa isaa irra sagaaturaa waan jedhamu jira. Sagaaturaa kana lafa isaa irraa fuudhaa isa immoo yerootti gaggalabaxuudha. Yoo akkas gootan mana kana mana itti aanutti hafuurri isaa gonkuma seenuu hin danda'u jechaadha. Akkaataan itti kunuunsuun yookaan ammoo akkaataan qulqullina itti eenyu gaarii yoo hin taane ammoo naannaa san namni nu jiraachuu miti darbuu hin danda'u jechaadha. Akkaataan ammas hin jedhe kanatti yoo fayyadamtan ammoo fi ogeessa irraa bittan yoo gaafattani manuma kana mana itti aanutti akka qilleensi isaan seennitti akkaataa isin horsiisuu dandeettanitti isin hubachiisanii jechaadha. Kanaaf namoonni gurguran hunduu haala kanatti isin hubachiisuu danda'anii isin tasuma gabaara seentanii nama dhuunfaa yookaan immoo nama tokkoon gurgururraa hin bitina isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf mee lukkuu 500 horsiisuu barbaanne qarshii kanaan tokko si qarshii 750 isiniin jedhee jira. Qarshii 375 bituu dandeenya jechuudha bittaa isiitiif.
mana kana akkaataa namni isin jedhe kanatti xumuruudhaaf qarshii 10,000 fi achii gadiin xumuruu dandeettani. Walumaa galatti qarshii 385 mana isii qopheessuu fi ishii bituudhaaf isinii gahaa jechaadha. 500 horsiisuu namoonni barbaadan. Nama 400 horsiisuu barbaadan ammoo qarshii 300 isinii gahaa jechaadha. Argachuu dandeettani herreega isaa hojjettani 400 tokko si kuma 7,500 kana yoo waliin baay'iftanii qarshii 300 taakuma 10 mana ijaarsa manaatiisitti baaftanii waliin yoo dabaltanii 310 isas xumuruu dandeettan namoonni 400 horsiisuu barbaadan jechuudha. Achii gadis namoonni horsiisuu barbaadan akkaataa kanaan herreeddanii argachuu ni dandeettan. Achi olis namoonni barbaadan argachuu ni dandeettan. Akka fakkeenya isin ta'u 400 fi 500 fudhee isin dhufe jechuudha. Kanaaf nyaanni kiiloogiraamii 100 kan ummatu tokko qarshii 4,800 yeroo kana kan inni gurguramaa jiru akkaataa kanaan argachuu dandeettanii jechaadha gabaarraa. Kanaaf gama kana waan baay'ee isin rakkisu hin qabu. Har'a bittanii waanuma guyyaa har'aatiif qarshii qopheeffattan malee guyyaa tokko booda ammoo isaanumarraa fuutanii yookaan immoo kanuma isaan buusanii gurgurtanii waan nyaata isaaniitiif isin barbaachisu keessaa bituu ni dandeettan jechaadha. Waan baay'ee isin rakkisu miti. Bittaa jalqabaatiif gatiin isaa isinitti ol ka'a malee achi booda ammoo waan isin rakkisu hin qabu jechaadha. Fakkeenya namoonni lukkuu xixiqqoo ta'u namoonni bitan fakkeenyaaf dhalatanii guyyaa 45 ji'a tokko kan gahan namoota bitantu jira. Isaan kun ammoo hamma gaafa isaan killee buusuu jalqabanitti nyaataaf isin saaxiluu danda'an jechaadha. Garuu gatiin isaan ittiin bittan baay'ee tokko salphaadha. Akkaataa kanaan itti fayyadamu kan immoo horsiisuu ni dandeettan jechuu barbaada. Mee gama bu'aa isaatiitti immoo maal fakkaata kan jedhu halaallu lukkuun tokko killeen tokko namoonni namaaf raabsan fakkeenyaaf namoonni akka namatti isin jedhe kanatti horsiisan namaaf raabsanii fi namoonni suuqa irraa namni dhuunfaa bitatu gatiin isaa garaagara jechaadha. Fakkeenyaaf qarshii 10 fi hamma qarshii 11tiin raabsama. Kanaaf isin gatii salphaan qarshii 10 yoo raabsitan 500 kana keessa namni 500 horsiisuu barbaadan 500 kana keessa 480 490 yoo akkaataa gaariin akkaataa jedhameen kunuunsitan yookaan immoo horsiiftan ammoo 500 isinii buusuu dandeetti jechaadha. Achirraa kaafan 480 jennee jirra. Achirraa kaafan 20 sun ammoo hin buusan jechuu osoo hin taane jidduu oolaa kan buusanis jira. Tarii hanqinni hin dhabamu waan ta'eef isin haaluma salphaan 480 isiniyyuu hin buusa yoo ta'e isa kana qarshii 10 yoo baay'iftani 4,800 guyyaa tokkotti irraa argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf isa kana keessaa immoo nyaataaf ni baaftanii fakkeenya akkaataa itti nyaattutu jira. Lukkuun tokko hammam nyaachuu qabdi bifa saayinsawaa ta'een kan jedhus jira. Isaanis birallee hodhattanii isinitti himan jechaadha. Yookaan ammoo namoonni nyaata kana isin gurguran lukkuu tokko hammam kennuu akka qabdan isinitti himan jechaadha. Kanaaf akka seeraatti kiiloo yookaan immoo giraama 125 kana jechuun 0.125 kiiloo giraamiidhaan jechaadha. Kana jechuun lukkuu 100 yoo ta'e naannoo kiiloo 12 walakkaa akkas nyaachuu qabani. 500 kana yoo ta'e immoo kiiloo 65 fi walakkaa nyaachuu qabani jechaadha. Isa kana qarshiidhaan yoo baay'ifne ammoo kiiloogiraamiin 100 qarshii 4,800 jennee jirra. 62 walakkaan kun ammoo naannoo qarshii 3,000 ta'a jechuudha guyyaa tokkotti kan isaan nyaatani. Kan ammoo bu'aan irraa argannu yookaan immoo itti gurgurru qarshii 4,800 isiniin jedhee jira. Kana keessa kan isaan nyaatan yoo baafne ammoo naannoo qarshii 100 fi 1,800 nyaata isaaniitti baannee waan barbaachisu keessaa baafnee bu'aa isaa qofa 1,800 argachuu dandeenya. Akkaataa nama isin jedhe kana yoo horsiiftan jechaadha. Kanaaf ji'atti kana yoo baay'ifne naannoo qarshii 54,000 akkas ta'a jechaadha. 500 horsiifne 500 kana keessa 480 nuu buusa yoo ta'e. Yoo ammoo haala gaariin horsiifne hanqina tokko malee talaalli isaanii kennine nyaata isaan akkana ta'an amma isin jedhe kana yoo kennine fi 500 nuu buusan ta'e naannoo qarshii 60,000 akkas ji'atti argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf ammoo namni tokko hojii tokko namni lamaa hojjete namni tokko yeroo kassaaru argina namni tokko immoo yeroo bu'aa irraa argatu argina. Kuni akkaataa hojimaata isaati jechaadha. Kanaaf namoonni 500 horsiiftanii kassartanis hin dhabamu. Kana jechuun yoo hanqinni jiraate akkaataa nama isin jedhe kana yoo hin kunuunsin irra caalaa namoota baay'ee biratti yoo argina nyaata mana keessa nyaatamu yoo hafu lukkuudhaaf yeroo kennamu argina. Waan akkasii saniin hin goota yoo ta'e nyaata isaaniif ta'ame yoo hin kennineef bu'aa irraa argachuu dhabuu dandeettan waan ta'eef akkaataa kana horsiisuu qabdanii jechaadha. Inni itti aanu wanti isin beekuu qabdanii lukkuun tokko kallee buusuu jalqabee nyaanni isin nyaattuu fi osoo kallee hin buusin dura nyaanni isin nyaattu garagara. Kanas anas haasofsiisuu dandeettanii namoota irraa bittan yookaan immoo namoota nyaata kana irraa bittan irraa haasofsiiftanii odeeffannoo isaa gahaa argachuu dandeettanii jechuudha. Warra lukkuu tokko utuu isin dhaluu hin qabin hin jalqabin yookaan immoo isin killee buusuu hin jalqabin dura nyaata kennaafi yoo turte gaafa isin killee buusuu jalqabde irraa immoo
nyaata san jijjiiruu fi qabda kan killeedha lukkuu killee buusan jette akkaataa kanaan bituu dandeettan jechuu barbaada. Walumaa galatti 500 namni horsiisuu barbaadan bu'aa isaa hamma kana gahasin jechuu barbaada. 400 namni horsiisuu barbaadan ammoo yoo xiqqaate isaanis 380 akkasii isin buusuu danda'an akkuma kaanii 20 fi achii gadi yookaan ammoo achi olis ta'uu danda'a. Oolaa guyyaa tokko jidduu oolaa kan buusanis jira, guyyaa wal faana kan buusanis jira. Isaa kanas gaafa hirreennu naannoo qarshii 3,300 akkas ta'a. Isaan kun ammoo 400 kun ammoo naannoo qarshii 2,400 akkas nyaatan akkaataa seera isaatiitti jechaadha. Herreeguma akka ta'an amma isiniin jedheen baay'iftan argachuu dandeettan. Takka ittiin 0.2 tokko 2.5 akkas nyaatti. Kan ammoo 400 yoo baay'iftani kiiloogiraama 50 nyaatti. Isa kanas gama qarshiitti yoo jijjiirru kiiloogiraamiin 4,800 jenneera. Walakkaan isaa ammoo 2,400 ta'a jechaadha. Kana keessa yoo baaftan guyyaatti lukkuu kanarraa mootuyyuu qarshii 3,800 akkas arganna. Kan nyaata kana keessa baafne immoo 1,400 akkasitti guyyatti arganna. Ji'a tokkotti ammoo isa kanarraa baay'iftan argachuu dandeenya 42 argachuu dandeenya jechaadha luma salphatti. Yoo ammoo kunuunsa isaa gahaa goonee fi akkaataa nama isin jedhe kanaan kunuunsine yoo jenne qarshii 48 akkas hojjechuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti 400 hamma 500 horsiiftanii qarshii 42 hamma qarshii 60 haaluma salphaan argachuu dandeenya jechuu barbaade. Kan ammoo gochuu kan dandeettan kan ammoo argachuu kan dandeettani akkaataa seera isaatti ogeessas mariisiftanii tallaalii siis kennitanii fi akkammoo fedhiidhaan yoo hojjettan jechaadha. Fakkeenyaaf dogongora tokko hin barbaadu hookaa horii horsiisuudhaan garaagarummaa guddaa qaba yookaan immoo hojii biraa hojjechuudhaan garaagarummaa guddaa qaba jechaadha. Dogongora xiqqoon yeroo argamu yeroo miidhaa guddaa geessisuutu jira yookaan ammoo ganama yeroo kaan hundayyuu lukkuun hundi 500 yookaan 400 kun fayyaa ta'uu isaanii chee gochuu qabna jechaadha. Kanas akkaataa chee gochuu dandeenya kan jedhuu fi ganama kaanee fakkeenyaaf nyaanni lukkuun tokko yookaan lukkuun 500 kun kiiloogiraama 62 walakkaa nyaatti isiniin jedhee jira. Isa kana ammoo guyyatti yeroo 3 nyaachuu qabdi bakka 3 qooddanii 20 wayi akkas kennuufii qabdan jechaadha. Sa'aatiin isinitti kennitaniif ammoo ganama sa'a 12 hamma sa'a 1 jidduutti kennuufii qabdani. Isa kanas ammoo bakka walqixaatitti qooddanii hundi isaanii nyaata bifa walqixa ta'een akkaataa isaan itti argatanii kennuufii qabdan isin jechuu barbaada. Bishaanis gahaa kennuufii qabdani. Kanas ammoo ogeessas mariisisuu namoota nyaata irraa bittan kanneenis mariisisuu namoota lukkuu irraa bittan kanas mariisisuu ta'e yoo ta'e ammoo anas keessaan seentanii nama mariisisuu ni dandeettan jechaadha. Kanarratti odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef guyyaa har'aa odeeffannoo isin biraan gahaa jiru kana namoota ogeessota 3 akkas mariisisuu odeeffannoo gahaa ta'e irraa fuudheeti kan gara keessan odeeffannoo kana geessaa jiru. Kanarratti hundooftanii yoo horsiiftanii bu'aa hedduu tokko irraa argachuu dandeettan. Hojii ofii kootis irra hirmaadhee beekuu fi namoonni cinaa kootti argaman namoonni baay'een irratti hirmaatanii bu'aa hedduu irraa argatanii jiran namoota 500,000 namoota horsiisan kan beeku jira jechaadha. Akkasuma bu'aa hedduu kan irraa argatan jiru. Kan ammoo kan saranis jiru akkuma duratti isiniin jedhe hanqinna yookaan ammoo dogongora xiqqoollee hin barbaadu. Bishaan itti seenuu hin qabu yookaan ammoo qorrillee itti galuu hin qabu. Ifas argachuu qabanii akkaataa isaan firii ta'anii itti keessa jiraatanitti mana isaanii qopheessuu qabdan jechaadha. Itti dhiphachuu hin qabu, bal'achuu qaba. Isa kana mootuyyuu lukkuu 200, 300, 400 kaaree hammam yookaan ammoo mana hammam bal'atu ijaaruu fi dandeenya kan jiru keessaan seenaatiin dubbisa. Nama hundaa jechuun gaafii nama hundaa garaagaraa waan ta'eef tokko namni tokko 500 horsiisuu barbaadu jira, 400 barbaadu jira, 100 barbaadu jira, 2, 3 akkas kan barbaadu jira waan ta'eef 200, 300 kan barbaadu jira waan ta'eef isa kana hundaa hammi bal'ina mana keessanii garaagarummaa qaba. Naannoo tammoo akkaataa horsiisaas garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef namoonni gaafiin akkasii keessatti uumame karaa keessatti seentanii gaafachuu dandeettanii odeeffannoo guutuu ta'e isiniif kenna jechaadha. Itti aansuudhaan ammoo kuni har'a binnee boru kan dhaluu dandeettu isiniin jedhee jira lukkuun kun. Kan ammoo ji'a tokko booda yookaan guyyaa 20 booda dhalaan ammoo gatiin isaa maal fakkaata isaan ammoo akkamiin horsiisuu danda'an kan jedhus odeeffannoo guyyaa har'aa keessatti hammatamee jira jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf lukkuun tokko dhaluu hin jalqabne yoo ta'e kan guyyaa dhalatanii guyyaa 40 guyyaa 30 jira. Isaan sun baay'ee buqa qabeessa miti waan ta'eef tarii isin jalaa miidhamuu danda'u. Hamma mootuyyuu bittanii gaafa isaan dhalanitti kan guyyaa 2 turuu danda'u, 3 turuu danda'u. Hammasitti baasiidhaaf isin saaxiluu danda'a waan ta'eef humna hammasii qabaachuu dhabuu dandeetta waan ta'eef cinamaatti dhiise. Kan guyyaan 24 kan guyyaan 30 hafu gatiin isaa meeqa isa ammoo akkamiin horsiisuu dandeenyu kan jedhu isinitti hima jechaadha. Kanaaf kan akkaataa nama isin jedhe kanatti irra jiran akkuma sadarkaa kanarra jiran
tokko si qarshii 650 garaagarummaa kaan qarshii 100 garaagarummaa qaba guyyaa 20 booda yookaan yoo fagaate guyyaa 30 booda isaanis kallee buusuu ni danda'u jechaadha yookaan immoo kallee buusuu ni jalqabu isaan kun 650 tokko isaanii 400 horsiisuu yoo barbaadan kuma 500 horsiisuu yoo barbaadan ammoo isuma kana 650 baay'isuudha jechaadha kanaaf qarshii 325 akkas ta'a mana isaaniitiif qarshii 800 hamma 10 isin gaafata isa kana yoo irratti dabalu qarshii 335 yoo qopheessan isin gahuu danda'a. Tan Suudhaan ammoo 400 namoonni barbaadan ammoo haalata kana argachuu danda'anii 400 kana 650 yoo baay'iftanii naannoo qarshii 260 ta'a. 10 manatti qopheessuun kana yoo irratti dabaltan ammoo 270 jechaadha. Kanaaf namoonni akkaataa kana horsiisuu barbaadan qarshii hamma kana isin gaafata. Inni kun isa duraatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef amma guyyaa 20 kana ammoo guyyaa 30 kana nyaata isaaniif ta'u binnee kaa'uu fi qabna jechaadha. Isa kanas akkuma duratti isin hin jedhe isaan kaanii gadi nyaatan isaan waan ta'eef naannoo dhibbisi yookaan immoo 558 hamma 60 akkas nyaachuu qabani. Kanas ammoo nyaata hamma guyyaa hammasii isaaniif ta'u kan hamma gaafa kallee buusuu jalqabani isaaniif ga'u bittanii kaa'uu qabdani. Gaafa sana irraa ammoo gaafa kallee buusuu isin jalqaban ammoo tuyyuu isaanumarraa akkuma jalqabara isin kaase kallee isaanii gurgurtanii galii guyyaa keessan irraa nyaata isaaniitiif baaftanii kan irraa hafu ammoo qusachuu ni dandeettu isin jechuu barbaada. Egaa akka hojjettoota jalatamtoota kennu odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe kan hanga ammaa isin biraan kaa'aa ture kana jechaan namoonni baay'een odeeffannoo kanarraa bu'aa hedduu akka argatan akkasuma immoo hojiitti hiittanii hojii sanarraa immoo bu'aa hedduu akka argatan abdii qaba. Kanarratti gaaffii yoo qabaattan akkasuma waan isin galleessu jiraate koomentii jalatti barreessuu hin dagatina akkasuma mootoyyuu karaa keessatti yaada dhuunfaa kootti haasofsiisuu barbaadan namoonni jettan lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaani na haasofsiisuu dandeettan isa kana ala ammoo lukkuu kan eessaa argadhaa namoonni jettan ammoo isaan bira isin geessoo kan ammoo lakkoofsa isaanii wal isin qunnamsiisuu ni danda'a akkamitti akka hojjechuu dandeettanis waan viidiyoo kana keessatti hin tuqamini tarii waan irra darbe yoo jiraate bifa tasgabbiitiin suuta jedhee isinitti himuu ni danda'a waan ta'eef sunuma hojiidhaaf karoora qabaadha akka ka'umsa qabaadha hojii kanarraa ammoo bu'aa hedduu akka argatan ammoo abdii qaba hojii kana yoo jenne hojiiwwan gosa biraa kan barbaadda yoo jiraate gaafachuu hin dagatina odeeffannoo akkamii akka isin biraan ga'u kan ammoo odeeffannoo hojii kamii beekuu akka qabda yoo jiraate koomentii irra naa barreessa karaa keessattinis naa barreessuu hin dagatina odeeffannoo bakka jiru funaane qarshii hammam akka isin barbaachisu akkasumas akkamitti hojjechuu akka dandeettan hubannoo fi kiyyaa qabu irratti dabalate namoota hojii kana irratti hirmaatanii jiran namoota mootoyyuu hojii kana irratti nama bobbaasan fakkeenyaaf meeshaa isin hojiitti seenuu barbaadan san namoota gurguran isaan kana gaafadhii qarshii hammam akka isin barbaachisu akkamitti akka hojjechuu dandeettan odeeffannoo isaa guutuu isin biraan gaha isin jechuu barbaada odeeffannoo guyyaa irraa qabalee dhufe kanuma hanga ammaa isin biraan gaha ture waan hojiin turtanii galatama galanne keessan dachaa viidiyoo biraatti hamma walitti nutti baay'ee